Har'a waa'ee Demographic daataa ilaalla. Kanaaf daataa kenname irratti hundaa'uudhaan gaaffiiwwan dhiyaataniif deebisii nuun jedha. Daataan nuuf kenname kana Hypothetical demographic data are total population 1,388,863, female 745,572, reproductive age groups between 50 up to 45, females are 501,025, live births 15,010, days less than 1 year 320, immigrants 48,152, immigrants 47,000, born less than 1 year 10% of the total births, days of mothers 200,410, total days 14,985, young less than 40 15,876, elder greater than 65 age 14,879, 50 up to 64 adult populations 18,985, rural population 500,000 9,288, farmland 325,000 kilometers square. gaaffii tokkoffaan what is the total birth rate of a hypothetical station jedha. Birth reetiin dhalootaa isteeshinii kana meeqa? A 18.8, B 10.8, C 8.1, D 1.08dha. Barattoota, foormulaan birth rate itti barbaannu total birth over total population times 1000 dhaan hojjenna. Kanaaf 15,000 fi 10 qabna barzii, 1,100,000 fi 300,000 fi 88,863 qabna total population. Kana yoo waliin hojjettan meeqa ta'a? Daqiiqaa tokko isiniif kenna. Deebii keessan herregaa. Chaanaalii keessan GO Lesson 17 TV like, subscribe, share, comment gochuu hin dagatinaa. Baay'ee gaarii. Birth rate is equals to total birth over total population times 1000 dhaan hojjenna. Total birthiin keenya 15,000 fi 10 yeroo total population keenya 1,100,000 fi 300,000 fi 88,863 fi 63 baay'isuu 1,000 garee namaa 1,000 keessa daa'imman hagamiitu dhalate kan jedhudha waan ta'eedhaaf deebiin keenya 10.8 ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaa. The infant mortality rate of a given data if the newborn were 10% of the total births: A 132, B 231, C 213, D 312. Barattoota, gaaffiin akkasii gaafa gaafatamnu total birthii keenya baay'isuu 10 hiruu 100f gooneetu parsantii keenyaan infant birth rate argannaa jechuudha. Infant mortality ratein walqixa du'a waggaa tokko gadii galmeessifame hiruu hanga dhalootaa waggaa tokko gadii baay'isuu 1,000. Kanaaf akka daataa kanaatti duuti waggaa tokko gadii galmeessifame 320, parsantiin 10 total birthii keenya 1,501 dhufa.
320 hiruu 1501 baay'isuu 1213.2 ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffii sadaffaa. The rural density of a given data is rukkinni uummata baadiyyaa akka daataa kanaatti meeqa? A 1.6 kiiloomeetira iskeerii, B 6.1 per kiiloomeetira iskeerii, C 61 per kiiloomeetira iskeerii, D 16 per kiiloomeetira iskeerii. Rural densitiin yookaan rukkinni baadiyyaa uummata waliigala baadiyyaa hiruu lafa waliigala baadiyyaadhaaf. Kanaaf uummanni waliigala baadiyyaa akka daataa kanaatti 500,000 fi 9,288 hiruu lafti baadiyyaa akka daataa kanaatti 300,000 fi 25,000. Kanaaf 1.567dha. Bunne 1.6 ta'a jechuudha. Deebii sirriin A ta'a. 1.6 per kiiloomeetira iskeerii jechuudha. Kiiloomeetira iskeerii tokkorra nama almost gara nama lamaatu jiraata jechuudha. Gaaffii arfaffaa. What is the maternal death rate of a given data? Reetiin du'a haadholii daataa kanaa meeqa? A 400 per 1000, B 0.04 per 1000, C 1.4 per 1000, D 40 per 1000. Reetiin du'a haadholee 200,410, 200,410 hiruu 50,000 fi 1,025 baay'isuu 1,000 haadholee da'umsaaf ga'an keessaa haadholee 400tu 1,000 keessaa du'aaf saaxila bahaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Deebiinsaa A ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaa. Dependency ratioon diimoogiraafii kanaa meeqa? A 6.23, B 12.6, C 126, D 162. Akka daataa kanaatti age dependency ratioon daataa kanaa meeqa? Barattoota, daqiiqaa tokko isiniif kenname keessatti deebii keessan argattaniittu? Age dependency ratio is equals to dependent less than 50 years is how much? 15,876 plus dependent population greater than 65 age 14,879 over the adult 18,985. Deebiin keessanii 161.99 yookiin 162 isiniif dhufeera. Baay'ee gaariidha. Deebiin keenya daataa jechuudha. Gaaffii torbaffaa. Net migration rate'n daataa kanaa meeqa? What is the net migration rate of this data? A 80, B 0.8, C 0.08, D 800. Daqiiqaa tokko isiniif kenna. Barattoota, isinis deebii keessan adda baasaa. Net of migration rate'n walqixa immigrant IM jechuudha minus EM immigrant over total population. Net of migration rate is equals to immigrant warra gara biyyaatti gale irraa warra biyya irraa baqatee ba'e hiruu uummata waliigalaadhaaf. Immigrant warra godaansa irraa deebi'e
48,252 maayinas hir'isuu warri biyya dhiise deeme 47,000 yeroo total population keenya meeqa? 1,383,863 baay'isuu 1,000. Kanaaf deebiin keenya 0.83 jetti 0.8 jechuudha. Barattoota deebiin keessanii daqiiqaa tokko keessatti hojjettan yoo 0.8 isinii dhufeera ta'e sirriidha. 0.829 sana jechuun 0.8 jechuudha. B is the correct answer. Gaaffii 8ffaa. The growth rate of a given population is growth ratein daataa uummataa nuuf kenname A 0.08 B 800 C 81 D 018. Growth ratein yeroo herregnu akkamitti herregnaa? Growth rate is equals to birth rate minus death rate plus or minus net of migration rate. Mee deebiin keessanii formulaa kanaan meeqa ta'a? Birth ratein keenya 15,010 hiruu 1,100,388,863 baay'isuu 1,000 hir'isuu death ratein keenya 14,985 hiruu 1,100,363 baay'isuu 1,000. Birth ratein keenya 10.8 hir'isuu death ratein keenya 10.7. 0.1 rate of natural increase keenya arganne jechuudha. Population growth ratein walqixa rate of natural increase plus or minus net of migration rate jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf rate of natural increase keenya 0.1 net of migration ratein keenya 0.8 0.18 hir'isuudhaan immoo 0.02 0.02 yookiin 0.18 ta'a jechuudha. Barattoota 0.02 hin jiru 0.18 garuu jira. Kanaaf deebiin keenya kan ta'u isaa jechuudha. Gaaffii 9ffaa. What is the death rate of a hypothetical data? Reetiin du'aa daataa nuuf kenname meeqa? A 7.1 B 1.71 C 10.7 D 17.1. Death ratein keenya 10.7 ta'aa jechuudha. Herrega duraatti fayyadamneerra waan ta'eedhaaf. So C. Gaaffii 10ffaa. What is the infant and the mortality of a hypothetical data reveals? A. The more developed countries. B. Middle developed countries. C. Developing nations. D. Countries of better health services. Barattoota gaaffii akkasii yeroo gaafatamtan haala du'a daa'immanii fi haala du'a haadholee herrega keessan keessatti isiniif dhufee ilaaltu jechuudha. Maternal mortality rate fi child mortality rate yookiin infant mortality ratein agarsiistuuwwan gaarii guddina hawaas dinagdee biyya tokkooti jechuudha. Kanaaf infant mortality rate fi maternal mortality ratein guddaadha yoo ta'e kan inni agarsiisu low income nations yookiin developing countries ta'a jechuudha. Barattoota deebiin keessanii the developing nation kan jedhu ta'a miti? Gaaffii 11ffaa. What is the sex ratio of a hypothetical data indicates?
sex ratio is equals to male population over female population times 100. Kanaaf male population keenya meeqa? Female population keenya meeqa? Male population keenya 600,000 fi 43,291. Yeroo female keenya 700,000 fi 45,572. Baay'isuu dhibbaa goonaa jechuudha. Barattoota herregdanii baay'ee gaariidha. Deebiin keessanii akka amma hojjenneen 86 isiniif dhufeera miti. Irra deebi'aatii cheekii godhaa. Gaaffii 12ffaa. What is the implication of the above question number 11 indicates? Lakkoofsi gaaffii 11ffaa hiika maalii qabaa? A. There is excess of males than females. B. There is excess of females than males. C. There is neither of male excess nor male. D. There were about 86 females for every 100 males. Kanaaf 86 arganne waan ta'eef dubartoonni 100 dhiirri 86. Kanaaf there is excess of females than males kan jedhutu deebii ta'a jechuudha. Chaanaalii keessan Geo Lesson 17 Tube waan daawwattaniif galatooma. Geo Lesson 17 Tube chaanaalachuun sila gobanyaachuu አመሰግናለሁ። Geo Lesson 17 Tube chaanaalii milkoomina egeree dhalootaaf dhimmu